Nooru attam jirtu nagaa keessanii akkam jirtu kun miidiyaa ODM irraati. Miidiyaan kun kallattiidhaan miidiyaa hawaasaa darbaa kan jiru as magaalaa Cambridge jedhamu biyya Ameerikaa keessaati. Attam jirtu nagaadha. Mata duree tokkoon sammuu keessanitti gadi gadhiisee daqiiqaa 5 amma 10 kan hin caalle waa tokko yaada akka wal jijjiiruu barbaadetan. Mata duree koorratti akkuma argitan kana Oromiyaan kun lamamoo waan na jechisiisetu jira. Waan miidiyaa hawaasaa kana erga bitaa mirga isaa ilaaltanii booda kan isin argitanitu Oromiyaan kun yookiin immoo sabni Oromoo kun dantaa garagaraa lama kan barbaadu qaba. Yookiin immoo Oromiyaan waan Oromiyaatu waan jedhutu jira waan si jechisiisu ta'iiwwan tokkotu jira. Ta'iiwwan kana keessa akkuma guyyaa har'aa tarii argitaniitu ta'ee yookiin maddeen adda addaa irraa hubattaniitu yoo ta'e namoonni adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensa gumii 5 waan jedhan qabu jarri namoonni kun muraasadha warroota dhaaba sana keessatti utubaadha jechuudha. Isaan keessaa warra akka Jaalabdii Raggaasaa faanii jiru warri mana hidhaa jiranii har'a immoo mana hidhaatti kan darbatame Boorana hojiif deemee nama Jaal Amaan Fileedhamu nama kana beektu har'a mana hidhaatti darbatame. Abbo barbaadetu mana hidhaatti si darbataa nagaadhaan uummata keessa deemuu hin danda'an hooggantoonni ABO kun. Qixa biraatiin biyyi kun biyyi sun karaa nagaatiin qabsoo karaa nagaa kan itti adeemsisan jedhamee dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhamu kanaaf waamichi godhamee adda bilisummaa Oromoo kunis waajjira isaa kana guullallee godhatee caasaa isaa miseensota isaa wajjin hojii erga eegalee waggaa 2ffaa eegaluu isaati. Haa ta'u malee miseensonni kun qeerroo gadaanaatti kaatee amma olaanaatti warri haayer ta'an warri keessumattuu miseensa gumii 5 isaan jedhan kuni isa ABO'dhaan 5 jennutu hin taane kuni haala ijaarsa dhaabichaa keessatti iddoo guddaa kan qaban yookaan immoo itti gaafatamummaa gurguddaa kan qabanii mana hidhaatti guuramaa jiru. Miseensota gumii 5 warra ta'an keessa har'a hobbaanumtuu kan hin beeku kan nama 5 beeka. Mana hidhaa kan jiran kan miidiyaanis beeku mana murtiitti yoo deeman deebii kan hin arganne kan baay'ee immoo sin ajaa'ibu immoo kan baay'ee immoo sin ajaa'ibu manni murtii tolafaa gadhiisee manni murtii kuni tolafaa gadhiisee keessumattuu kan akka Jaalabdii Raggaasaa kanaafaa waan tokko kan hojiitti hiiksisu tokko hin jiru jechuun manni biyya sana keessatti manni murtii mootummaadhaan hojjetaa ta'u mootummaadhaan ala hojjeta ta'ee wanti beekamu hin jiru tokko iyyuu. Waan fakkeenyaaf ilaaluu hin dandeessu akka Yaasoo Kabbabaafaa manni murtii chaapparaan argitanii itti birriin qabsiifamee mirgi wabii eegamee baay'eedhameeraan. Haa ta'u malee erga baay'eedhamee asuu ji'a lamaan tokko kunoo hidhameera dargaggoon sun. Obbo Yaasoo Kabbabaa barsiisaa kolleejjii turanii. Barreessaadha dhugaatti nama sammuu gaarii qabudha Yaasoo. Amma mana hidhaa jiru. Eenyu gaafachuu hin danda'u jechuun eenyuyyuu dhaqee mana hidhaatii baasuu hin danda'u. Manni murtii yoo baases manni murtii biyya sanaa manni murtii biyyi sana seeratu yoo eeyyame iyyuu mirga wabii akka seera akka konstituushinii jiru sanaatti yoo isaan eeyyamaniif iyyuu jarri kun mana hidhaatii bahuudhaaf carraa yookiin hiree tokko iyyuu hin qaban. Hin qaban. Maaliif kun? Maaliif? Oromiyaan lamatu jiraayi jedhee kanan si gaafadhee fi biyya attamii lamatu jira. Mee gaaffii kana of gaafadhaa. Ammoo jarri kun ergaa karaa nagaa qabsoofne jedhanii harka qullaa qawwee lafa kaa'anii warri bosona turan kuni warri jireenya isaanii guutuu bosona keessatti kunoo huuxxii sana keessatti nootti qabataa qabsoo
waggaa 30 darbaniif lagatti dararamaa turanii biyya ollaattis dararamaa turanii uffee karaa nagaatiin waan jedhamutu dhufee gallee biyyatti karaa nagaatiin ummata keenya gidduu teenyee ummanni keenya yoo nu filate filatamnaa ummanni keenya nu kuffise immoo tole jennaa jedhanii warri biyyatti galan kuni mana hidhaatti dararamuun maaliif barbaachise? Sirni kun sirni Obbo Abiy Ahmed geggeessu kuni maaliif jara kana mana hidhaatti guursisuun ofii sooshaal miidiyaa irraa Facebook irraa waan koronaa waan suuraa waan zayitii baachuu waan bishaan lafa dhiquu kana nu agarsiisa. Maaliif namoota sammuudhaanis barumsaanis bara sana isaan caalan warra kana warra waggaa 30 dura waa'ee tika waa'ee intelligensii baratan Afrikaafuu ta'uu warra danda'an kana namoota nagaa qabeeyyii akkasii kana hidhuun maaliif barbaachise? Mana hidhaa keessatti dararsuun ukkaamsuun maaliif barbaachise? Silaa qawwee hin qabanii qawwee lafa kaa'anii yoo dhaqanii magaalaa Finfinnee keessaa doskiriittoof yoo baay'ate immoo kompiitara yoo qabaatan isa iyyuu tuqan keessa jiru iddootti nama ijaaran keessa jiru sun immoo waan konstitushiinimti biyya sanaa iyyuu eeyyamuudha ooti biyya lamatu jira moo maayin? Mee ammasiin kanatti yaaddanitti muuziqaa ce'umsaa kanaa wajjin meetti yaada? Meetti yaada biyya Oromiyaa lamatu jira moo maaliif jarri kun mana hidhaa keessatti dararamu? Gaafatanii beektu laata? Baay'ee nama dhibaa. Dhuguma biyya lamatu jiraaye. Biyya lamatu jira kan si jechisiisu ragaan tokko hin argama. Biyya inni kaan keessatti dararamu warri akka Fileemaan fa'aa kun har'a keessatti ukkaamsaman har'a guyyaa har'aa kana ukkaamsamanii fi biyya Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa kun keessatti ukkaamsamanii isaanii fi biyyi Oromiyaa isa warri Pheenxeessi ol jedhan ta'a. Yookiin immoo warri Islaamaa Jaanbayeedhaan yookiin Gahaannam. Oromiyaan maaliif isa tokkoo fi Jannata taatee isa tokkoof immoo Jaannabamaa taati yookiin immoo isa tokkoo fi ibsaa yookiin qabbana bara baraa taatee isa tokkotti maaliif abidda bara baraa taati Oromiyaan? Maaliif akkas taatee kunoo ilmaanumti tokkoo kuni maaliif Oromiyaan kun nama hunda hungeesse hooti bara dheeraadhaa fi sabaaf sablammoota 80tti ol siqan dandeesse Oromiyaa dacheen Oromoo kunooti. Maaliif ilmaan Oromoo gidduutti garuu isa tokkoo fi bara gidiraa bara baraa isa tokkoof immoo qabbana bilisummaa bara baraa taate laata? Tarii aktivistii kan ture Obbo Jawar Mahammed kana naa deebistaa laata? Maaliif sammuu hundaa ol qabaattee utuu hin taane ammaati hin beekta miidiyaa irra turte waan ta'eef Oromiyaan kun maaliif akkas taate Obbo Jawar Mahammed? Siinan jedha. Obbo Jawar maaliif Oromiyaan kun isa kaanitti qabbana isa kaanitti immoo gubii maaliif taate? Atumtu bosona keessa kan hin turinas Minnesotaarma kana keessa biyyuma alaa kana keessa qabbaneeffattee gaachana uummata keetiin waan hundumtuu sii guutamee hunduu ta'ee boqottee biyya kana turtee biyya galtee maaliif ilmaan Oromoo warra kaanitti akkas taate laata? Moo jarattiin kun jarri warri nuti akkas miseensa gumii shanee maalidha jennu kun warri qabsoo kana irratti daguugamne beelofne jedhan kuni dhibee qabdi laata Obbo Jawar? Rakkina jarattiin kun qabdu maayin waan jarri kun hin hubatiin
waan ati hubatte tarii Oromiyaa keessatti rakkoon jiru maaliif saayintistii siyaasaa waan taateefanii si gaafadha. Saayintistii siyaasaati ani jette waan ta'eef biyyoota akka 70 keessattis waa'ee siyaasa isaanii qayyabadheeraa umurii koo guutuu jette waan ta'eefanii tarii waan akkasii fala beektaa laata waan Oromiyaa kun Oromiyaa gosa lamatu jira moo kan beekan faa hin beekne kan warri mana hidhaatti guuramtu kun hin beekne maaltu jira ummatichi maal keessa jira meenatti dubbadhu meenatti Oromoon bilisoomeera kan bilisoome jechuun waan hin fakkaalledha kan duraa'e warri abaa'oo deeggartoonni isaa miseensonni isaa kan liqimsanii fudhachuu qaban tokko jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoodhaan goolabamee jira. Xumuramee. Amma booda barbaachisumaan waraana bilisummaa Oromoo hin jiru. Raawwate. Tole. Akkas taanaan gaarii. Erga kun akkas ta'e Jawar waa'een qabsoon uummata Oromoo injifannoodhaan erga goolabame maaliif mana hidhaatti guuramure warri kun gowwoota akkamiiti warri kun maaliif carraa hin arganne yeroo darbee miidiyaa irratti anoo waan namoota hundaa wajjin naasaa Jaannbamoo wajjin naasaa marroo wajjinis haaseeraa waraanni galuu qabaa hundumaa xumureeraan jette maaliif jara kanaaf handaawutii wayii qopheessite akkaataa itti Oromiyaan bilisoomte koorsii xinnoo ishee warroota amma biyya mana hidhaatti guuramaa jiran kan akka kumoota hedduu yeroo darbee Obbo Shimallis akka 13 hiikeera fakkaata 13 ammas saa'oltu achitti hafee warri keessumattuu gara abaa'oo waboo jedhamanii akkaataa maqaan akkasii shanee maaloo jedhanitti maxxanfaman kun mana hidhaatiyyuu hin ba'an. Maaliif muuxannoo kee akka qaroo Oromoo tokkotti akka saayintistii siyaasaa tokkotti maaliif namoota hin beekne kana namoota Oromiyaan kun isaanitti akka Jaannabaa taatee halkanii guyyaa darraman hidhaman beelaan itti wareegaman kana maaliif koorsii xinnoo ishee silabasii wayii diizaayin goote yoo ati koontentii isaa wannoo itti silabasii isaa nullee warri ogeeyyiin silabasii diizaayin goonu si gargaaruu dandeenya ati saayintistii siyaasaa waan taateef qabiyyeessaa kamitti istiraakchara akka goonu barsiisonnis baay'een waan jiruu fi maaliif akkaataa itti biyyi sun bilisoomte injifannoodhaan erga goolabame namoonni warri abaa'oo kunis jala sararanii fudhachuu kan qaban kanadha erga jette maaliif dhaqxee gullallee sanatti leenjii wayii kennitee fi lakki warri kun kan isaan qabsaa fi yookiin wareegamaa fi turanii injifannoodhaan goolabameeraati maaliif dhumtuu jettee maaliif gorsuu dadhabde gichillaa kiyya. Jechuun maaliif dadhabde jechuudhaaf hin jedhe. Sababiin isaa Oromiyaatu lamanatti taate. Tokkoffaa Oromiyaa namoota akka keef iddoo laattee bilisoomsitee gammachiistee boqochiistee furdistee guddistee eebbistee qanansiistee obaastee nyaachistee uffistee bohaarsite Oromiyaa akkasii siif taate warra Oromiyaan immoo warroota akkasii kanaaf immoo gidirsitee dhiphistee joonjessitee wannoo kanatti nattee dhiphistee rakkinatti dabarsite kana Oromiyaa lamanatti taate kana akkamitti Oromiyaa tokko ijaaruun danda'ama kan eegni Oromoo ilmaan Oromoo hundumtuu keessatti dhufanii gammachuudhaan boqonnaadhaan keessa jiraatan Oromiyaa akkasii maaliif ijaaruu dadhabnee kan jedhuufanii gaaffii gabaabaa si dhiyeessuu dhufe egaa miidiyaan koo waan gaaffiitti ta'u hundaa yoo akka gaaffiitti dhiyeesse rakkoo qabanatti hin fakkaatu gara fuulduraattis wantoota gaaffiinatti ta'an wantoota 1-2-5 natti ta'anii yookiin naa ifuu didan akkuma kanaa ODM'tti dhufeetanii maaliif kun akkas ta'e jedhee gaafachuun koo hin oolu dhumarratti warra mana hidhaa keessa jirtan waaqayyoo isin haa hiiku. Mana hidhaa sana keessatti qabbana nagaa isaa isiniif haa kennu. Macaafa qulqulluu keessatti jalloonni mana hidhaatti yeroo naqanii
mana hidhaa sana keessatti nagaa kennee fi ergamaa ergee fi isiniifis waaqayyoo waaqni Oromoo ergamaa isaa ergee achitti isin haa tiksu lafichuma sana lafuma tafkii lafa geergoo lafa fincaan itti fincaanamu lafa qulqullina hin qabne lafa qulqulluu lafa nagaa lafa immoo isin hin quuqnee isiniif haa godhu jaal Abdii Raggaasaa akkuma kanas jaal Amaan Filee akkuma kanas obboloonni biroon achi keessa mana hidhaa keessa kan jirtanii waaqayyoo qabbana isaaf nagaa isaa isiniif haa buusu Oromiyaa isiniifis nagaa qabbana fidduu waaqayyoo isiniif haa ijaaru dhaloonni immoo itti haa jabaatu egaa kanuma jechuun danda'a ammaa fi ulfaadhaa nagaatti qophii biraatiin walitti deebina.